jedhama. Kana malees deeggarsi uummataa waraanni bilisummaa Oromoo qabu kan laayyoo miti jedhan qorannoon kun uummanni waraanaa kana dhoksee waliin jiraataa jiran odeeffannoo fi galaadhaan deeggaraa jiran faallaa isaa immoo waraana keenya immoo akka diinatti ilaalaa jiran akka waraana wayyaartuutti lakkaa'uu jalqabees jiran. Kanaaf opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu uummata nagaa miidhuudhaa kanaaf waraanicha balleessuu hin danda'u bu'aas fiduu hin danda'u jedhama. Oolee bulee kufaatii sinnaa akka hordofsiisu ammuma irraa tilmaamuun akka danda'amu ibsa mariin qondaalota waraana biltiginnaa gidduutti godhameen. Mootummaan biltiginnaa garuu gama qondaalota mootummaa kan kufaatii agarsiisu kanarraan tarkaanfachuun opereeshinii ji'a tokko karoorsee lolaa jira. Balleessuu bakka garaagaraatti ramadaman bu'aa malee deebi'u qorannoon dhimma kanarratti waraanni PP godhanii mul'isan. Odeessi keessoo waraanaa PP irraanu gahee akka jedhutti yaadni waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu kun hojjetu. Waraanichi waraana baduu miti. Tooftaa waraanaa waraanni kun dhimma itti bahaa jirus kasaaraa guddaa loltoota mootummaa irraan gahaa jira. Kasaaraa miidhamaa loltoota fi hidhannoo qofa osoo hin taane waraana mootummaa hallee cabsee jira. Onni lolee injifachuu keessatti ajjeessu. Koreen hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalawaa Oromoo walgahii idilee ebla gaafa tokko bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa taa'een haala yeroo ammaa biyyi fi uummanni keessa jiru gadi fageenyaan erga mari'atee booda ibsa ejjennoo abbaa qabxii sadii baasee jira. Tokkoffaa wal waraansa humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu ka ilaaluun yoo ta'u yeroo adda addaatti wal waraansi kun mariidhaan dhaabbatee qaamoleen wal waraanan gara diree siyaasaa dhufuudhaan Oromiyaa fi uummata keenyaaf nagaaf tasgabbii akka buusan gaafachaa turree jirra jedha. Kora lammaffaa dhiyeenya godhame irrattis waamicha nageenyaa kana sagalee guutuudhaan mirkaneessuun dhaamsa dabarsuu kan yaadachiisu koongiresichi garuu wal waraansi kun bifa ammaatiin itti fufuudhaan duulli haarawaan mootummaan labsamee jira jedha. Duulli waraanaa yeroo ammaa mootummaan labse kun abdii nageenyaa xinnoo uumamtee turte ka deebisee dukkanees Oromiyaa fi biyya guutuu gaaga'ama dabalataaf kan saaxilu malee furmaata waaraa akka hin taane irra deebinee akeekkachiisnaa jedha. Wal dhibdeen humnoota lamaan jidduu jiru bu'uura siyaasaa ka qabu yoo ta'u furmaanni isaatis kallattii siyaasaatiin ta'uu qabaa jennee amanna. Kanaafuu mootummaan maraamartoo duula shanii balleessuu waggoota darban labsaa turee fi furmaata hin fidin keessaa ba'uudhaan akkuma kaaba biyyattiitti eegale Oromiyaattis wal dhibdee jiru nagaan furuutti akka fuula deeffatu irra deebiin waamicha dhiyeessinaa loltootii gama lamaaniin wal waraanaa jiranis uummata nagaa fi qabeenya akka baraaran gaafannaa jedhee jira. Lammaffaa rakkoo nageenyaa daangaalee ollaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa jidduu ilaalchise. Guyyaarraa gara guyyaatti rakkoo nageenyaa daangaa naannolee lamaanii hammaachaa dhufee jira. Gabaasaalee dhiyeenya kana ba'aa jiran irraa akka hubannutti humnootii hidhatanii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa kaan iddoo adda addaatti daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa beekamaa cabsanii seenuun waraana bananii weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa gaggeessaa jiru. Humnoonni kunneen namoota nagaa ajjeesuu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota buqqaasuun naannicha gara qaxanaa walitti bu'iinsaa hin caamnetti jijjiiraa akka jiran hubatamee jira. Keessattuu duulli waraanaa fi weerarri lafaa kun godinaalee Oromiyaa akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa akka jiru miseensota keenyaa fi hawaasa naannichaarraa odeeffannee jirraa jedha KFO'n. Ibsi qaamoleen Amaaraa hidhatanii weerara gaggeessaa jiran kun miidiyaan kennaa jiranis kanuma mirkaneessaa jira. Badii kana gaggeessaa ka jiran qaamota finxaaleeyyii beekamtii mootummaa naannichaatiin alatti hidhatanii socho'an ka jedhamus dhugaa akka hin taane ragaaleen mul'isanii jiru. Fakkeenyaaf godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbibiitirraa lafti hektaara 280 ta'u qonnaan bultoota Oromiyaa irraa kaasuun kan fudhatame humna addaa poolisii mootummaa naannoo Amaaraatiin akka ka'e gabaasi miidiyaan mootummaatu baasan saaxilee jira. Bifuma wal fakkaatuun Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti daangaa naannolee lamaanii kiiloomeetira hedduu darbanii seenuun lafa uummanni Oromoo Karrayyuu fi ituu barootaaf irra qubatee jiraatu qabachuun barjaawwan akka lafichi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti daangeffame fakkeessan dhaabuun weerara lafaa fi bal'ifannaa daangaa guddaa kan gaggeessaa jiru qaama waraanaa fi bulchiinsa mootummaa naannichaa akka ta'e waan haalamu miti. Hojimaanni akkanaa heera mootummaa kaffaalessu ta'uu bira darbe uummata obbolaa naannolee lamaanii gara wal waraansa hamaatti akka seenan kan karaa saaqu ta'u KFO'n cimsee akeekkachiisa. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota darban kana bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti ka argamtu godina addaa Oromoo keessatti ajjechaan jumlaa saamichi hidhaanii fi qeerraa buqqaafamuun kan arma dura caala babal'atee bifa duulaatiin gaggeeffamaa jiraachuun beekamaadha. Gochi kun Oromoota godinichaa wabii jireenyaa kan dhoorgate waan ta'eef saffisaan dhaabbatee mirgi ofiin of bulchuu godinichaa deebi'ee mirkanaa'uu qabaa jenna. Uummanni Oromoo fi Amaaraa daangaa bal'aa waliin qabaachuu bira darbe miiliyoonota wal keessa qubatee ka jiru yoo ta'u miidhaa sirnoonni dhufaa dabraan gaggeessaa turaniin gadoon kuufamtee fi godaanni siyaga ammaa hin wal'aanamiin akka jiru waawwaakkatamu miti. Weerarri lafaa fi daangaan babal'ifannaa olola jibbiinsaa hamaan dabaalame gaggeeffamaa jiru kun madaa hin qoorinitti ashaboo firfirsuun hariiroo uummattoota lamaanii gara wal waraansa badii walootti akka oofu qaamonni hundumtuu hubachuu qabu. Wal waraansi naannolee fi saboota lamaan guguddaa kana gidduutti godhamu isaan lamaan qofa osoo hin taane biyyattii digumsaa fi gaanfa Afrikaa immoo jeequmsa daran hammaataaf kan saaxilu ta'uun beekame gochi kun saffisaan akka dhaabbatu KFO'n ni hubachiisa. Sadaffaa koreen hojii raawwachiiftuu keenya kan mari'ate qaala'insa jireenyaa guyyaarraa guyyaatti hammaachaa deemu irratti gatiin midhaan nyaataa, kiraa manaa, boba'aa, xaa'oo, sanyii fi shaqaxa adda addaa saffisaan garmalee dabaluun uummanni irra jireessi sadarkaa nyaatee buluu daara bahuu dadhabuu fi dawoo bulmaataa dhabuu irra akka ga'u taasisee jira. Sababni guddaan qaala'insa jireenyaa
kana fide wal waraansa yookiin civil war biyyattiin kallattii hedduu keessa jirtudha. Wal waraansi kun biyyattii nagaa fi tasgabbii dhabsiisuun daldalli biyya keessaa fi alaa akka gadi bu'u, oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa fi warshaalee akka hir'atu, investimentiin biyya alaarraa dhufu akka haphatu, bajetii mootummaa misoomaaf ooluu malu waraanatti akka qisaasamu, sababa qoqqobbiitiinis galiin bifa gargaarsaa fi liqiin argamaa ture akka adda citu yookiin hir'atu ta'utu dinagdee biyyattii kufaatii hamaarraan ga'e. Dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru mootummaan itti gaafatummaa jalaa of baasuuf qubasaa gara daldaltootaatti qabaa jira. Kun yeroodhaaf xiyyeeffannoon uummata rakkatee mootummaarraa akka garagalu yoo fayyade malee dinagdee biyyattii saffisaan jigaa jiru baraaruu fi qaala'insa jireenyaa samii tuqe to'achuuf faayidaa hin qabu. Falli jiru wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jiru saffisaan dhaabuu, wal dhibdee jirtu qawween osoo hin taane ilaa fi laameen furuutti qalbii deeffachuu, biyyattii tasgabbeessuu akka ta'e KFO'n cimsee amana. Waliigalaa rakkoo nageenyaas ta'ee qaala'insa jireenyaa biyyattii goolaa jiru furuuf falli jiru wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran dhaabuu, garaagarummaa siyaasaa jiru lolaan osoo hin taane mariin hiikuutti deebi'uu akka ta'e KFO'n ammas irra deebi'ee hubachiisa. Kanaafuu mootummaanis ta'ee qaamoleen hidhatanii socho'an gara dirree marii fi nagaatti deebi'uun dararaa uummataa daran hammaachaa jiruu fi diigumsa biyyaa as deemaa jiru akka hanqisan waamicha dhiyeessina. Koree hojii raawwachiiftuu KFO Ebla 1 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Bulchiinsa magaalaa Galaan ganda caffeetumaa gaara Bushuu jedhamu irratti torban darbe keessa gareen tokko gurmaa'ee waajjira bulchiinsaa magaalaa Galaan dhaquun lafa akkanaatti xalutii goona jedhee gaafate. Bulchiinsi magaalichaas xalutii feeyyamni mootummaarraa barbaadan hin jiru deemaa godhadhaa jechuun bulchiinsa magaalaa wabeeffachuun BBC'n gabaasee ture. Bulchiinsi magaalichaa adeemsa garee kanarratti baree waan tureef waan isa taanee dhufuuf gaafatamummaa isintu fudhata jechuun akeekkachiisee ture jedhee ture gabaasi kun. Guyyaa muraasa booda namooti kunneen xalutii goone taabota bakkichatti arganneerra jechuu isaanii siman. Xalayaa lammataa gara keenya fidan irratti bakka caffeetumaa kanatti waan akkasii waan arganneef bakkuma sana osoo tursiifne malee achii nuuf ka'uu didee jedhan. Atakaaronis asii eegale. Kanas nuti itti namannee hin beeknus jechuun kantiibaan magaalaa Galaan warra kana gaggeessan. Bulchiinsi magaalaa Galaan bakka taabonni itti argame jedhame kana cinaatti bataskaanni ortodoksii waan argamuuf waan arganne jettan kana gara mana amantichaatti geeffadhaa jedhan. Gareen xalotiidhaan booda taabota bakka sanatti arganne jedhan kunneen garuu sababa taaboticha achi ka'uu didee fi paappaasiin dhufu malee hin ka'u jedhaniin guyyootaaf turan. Lafti taabonni keessatti argame jedhame kuni lafa piroojeektii mootummaan irratti ijaaruuf qopheesse ta'uu eere bulchiinsi magaalichaa. Gochichis gochaa weerara lafaa ta'uu kan hubate bulchiinsi magaalaa Galaan bakkicha hin gadhiistan yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii fudhanna jechuudhaan akeekkachiisa xumuraa kenneefi. Kana hordofee sanbata darbe gareen kun lafa kana gadhiisuun bahee jira. Bulchiinsi magaalaa Galaan karaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii isaa ibsa baaseen hojii qindoomina qaama nageenyaa fi hooggansaatiin gareen kun lafa weeraree ture gadhiise ጀደ ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል። ዛሬ ከዚህ ቦታ ላይ ታቦቱ ወድቋል የተባለው ደግሞ ታቦቱ ወጥቷል የተባለበት ቦታ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር መመካከር ሰዎች ተነስተዋል። ይህ ማጭበርበር ከዚህ በኋላ እንዳይከናወን የከተማ አስተዳደሩና እዚህ ቦታ ላይ ያን ጉዳይ ያነሱ ሰዎች አስነስተው ምላሽ ሰጥተዋል። Kantiibaan magaalaa Galaan Aadde Wayinshet Gizaw finxaaleeyyiin amantaa dawoo godhachuudhaan walitti bu'iinsa uumuuf hojjetan akka hin milkoofne himanii jedha waajjirri dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Galaan. Hawaasnis garee gurmaa'ee amantaa dawoo godhachuun weerara lafaa fi walitti bu'iinsa uummataa uumuuf tattaafatu yoo argu qaama nageenyaaf eeruu akka kennu ergaa dabarsanii jiran. Oromiyaa kutaawwan garaagaraatti taaboti bu'ee jira mul'atan argee xaballi bahee jira jedhamee dubbiin deemaa jiru ajandaa weerara lafaa gareewwan badhaadhina dhuunfaatiif socho'aniin waan raawwatamu malee dantaa amantii akka hin qabnee fi kabalaaleffatamu akka ta'e dureewwan amantaa ortodoksii himaa turan. Taabonni samiirraa roobaa lafa keessaa burqaa jedhaniitu kan deemu kuni eessuma iddoonni samiirraa roobuu fi lafa keessaa burqu kuni jennee gaafannee ture. Tigraay keessatti takka samiirraa roobees lafaa burqees hin beeku. Naannoo Amaaraatti takka samiirraa roobees lafaa burqees hin beeku. Kan ammoo kitaaba qulqulluu keessattis barreeffamee hin argine samiirraa roobaa lafarraa burqaa jedhame haalli duraan Museedhaa kenname isaan booda immoo taabotallee akkamitti akka toshuu qabu immoo isa duraanii egaa hinaaffii waaqayyoo qabuu fi namni waaqa harkaan hojjetame yookaan immoo aayidooliidhaaf yookaan waaqa harkaan uumamee fi sagaduu sana gaafa argee balleessu isa kanaan booda garuu akkana godhadhuuti hojjedhu kan jedhee seera kaa'e waaqayyo isarraan kan ka'e hojjetama. Kanaan kan hafe hin burqasii hin roobas kan jedhamu naannoo Oromiyaati lafa isaa jaallateetu dhuguma taabota jaallate moo nama jaallatee ala jennu kuni taabotaan da'oo godhataniitu lafa la qabatanu namoota beekamtu garee tokko afaan tokko haasa'antu dhufe yoo bataskaan illee ijaarame jarumatu naannoo sanatti qabataa kun sirrii miti jechuudha. Kun tajaajila hafuurawaa guutuu isa miizana akka sila jenne madaallii isa waaqayyo jaallatu isa gara tokkotti hin jallanne isa qulqulluu deemu sana irrisa jechuudha. Inni kun maaliif ortodoksii maqaa ortodoksiitiin naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa adda addaa kaasuudhaaf shira adda addaa kan hojjetan jiru jechuudha. Isa kana addaan baasee ilaaluun nu barbaachisa jechuudha. Garaagarummaan bilxiqinnaa damee Oromiyaa fi bilxiqinnaa damee Amaaraa gidduutti uumame yeroodhaa yerootti babal'ataa jiraachuun himameera. Qondaalonni naannoo Amaaraa carraa argatan maraan waraanaa ololaa yerootti bilxiqinnaa Oromiyaa irratti banutti funi jiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu bilxiqinnaa Amaaraa kan ta'an Yohaannis Bu'aayyaaloo yaa'ii waliigalaa paartiin
biltigina dhiheenya geggeeffate ilaalchisuun dubbii dubbataniin yaa'icha irratti hattoonni barcuma akka argatan taasifameera jedhan yaa'ii waliigalaa paarticha irratti hidhoo eegaltoota jedhamu miseensonni hooggansa biltiginaa Amaaraa 32 yaa'icha gadi lakkisanii akka ba'an taasifamuu ibsan obbo Yohaannis Waayyaaloo loota eegaltoota kan jedhaman hooggansa biltiginaa Amaaraatti jedhu garee milishaa Oromiyaa torbanoota dura aanaa Fantaalletti hidhattoota Amaaraan ajjeefamuu hordofuun gochicha garee finxaaliyyii Minjar Shankooraa keessa socho'an raawwate finxaalinsummaan eenyufuu hin tolu ibsi jedhu mootummaan naannoo Oromiyaan bahee ture ibsa kana kan mormu obbo Yohaannis biltiginaan Oromiyaa taappellaa garee finxaaliyyii jedhutti maxxanseera jechuun qeeqan waldhabdeen sababa aangoo fi neetwoorkii faayidaa ijaarrachuutiin gareelee lameen gidduutti uumamee jiru yeroodhaa gara yerootti babal'ataa dhufus duula waraanaa yeroo ammaa maqaa riphee lolaa balleessuu jedhuun Oromiyaa irratti labsamee jiru irratti garuu waloon hiriiranii jiru.